Ashama harkafuuni akkam jirtu hordoftoota Caaqootiif kan taatan hundi keessan jirtu jira isin jenneerra. Egaa akkuma beekamu viidiyoo hedduu isin hojjenneerra har'a immoo abdii tokko qabannee dhufnee jirra. Egaa haga xumura viidiyoo keenyaatti akka nu wajjin turtan abdii guutuu qabna. Warreen maatii chaanaalii keenyaa hin taane akkuma beekamu subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii keenyatti makamaa isin jenna. Warreen maatii chaanaalii keenyaa taatan immoo akkuma kanaan dura like share gochuudhaan nu jajjabeessaa isin jenna. Amma kallattiidhuma gara viidiyoo keenyaatti deemnaa jechuudha. Akkam dhawaati garta gaafiin si gaafa dhabeeni gaafichi badhaasa qaba yoo gaaf kana guutummaa isaa argatte eeyyamaadha gaafi kana qabatamuudhaaf. Egaa gaafiin keenya har'a akkanadha. Gaafii tokkoffaa obboleessa kee isa si irratti dhalatu karaa kamiin obboleettiin siif ta'uu dhiisteera? Irra naadeen gaafichi akkas jedha. Obboleettiin obboleessa kee isa si irratti dhalatu karaa kamiin obboleettiin siif ta'uu dhiisteera? Atamma obboleessa tokko qabda isa irratti dhalatu karaa kamiin mucaan sun immoo obboleettii qaba karaa kamiin obboleettii si ta'uu dhiiste? Singalee gaaffichi gaaffichi akka jedha obboleessa keessatti dhalatu obboleettii qaba. Siif garuu obboleettii miti karaa kamiin akkas ta'e wanti kun? Karaa sanaa karaa sanaa akkamiin karaa sanaa taa'e obboleessi kee tokko jira sirratti dhalatu mucaan sun obboleettii immoo qaban garuu ishiin intalli sun siif obboleettii miti akkamittidha? Akkamatti qotesh gaaffiin biraa jira. Kottu baa gaaffiin biraa jira qotesh. Singalee gaaffiisa irra sii deebi'a. Obboleettiin obboleessa keetiin isa sirratti dhaltu siif garuu obboleettii miti karaa kamidha? Wanta kana jiru. Wanta kana maaliif hin jiraan gaaffii dhaba? Hin jiru gonkumaa waan kana dhageen jiru. Jira gaaffiidha naa deebisi. Hin jiru obboleessa koo jiru maal taate dhageen beeku hin jiru. Ati dhageen beeku waan tokko dhagaruu hin jiru jechuun dandeessu. Hin jiru. Ashi rakkoon qabu gaaffii biraan sii geeddaran. Hin ta'a miti? Garuu deebii kana hin arganne gaaffii biraan sii geeddara. Gaaffii lammaffaa akkas jedha. Boofti mana qorichaa irratti marmee jiru sun maal ibsaadha? Boofti mana qorichaa irratti marmee jiru maal agarsiisaadha? Deebisaan beektu? Maaliif achirra jedhattee nama gaafattee hin beektu? Yaadee waan beektu? Galle deebisaan beektu kaa nama sodaachisu immoo maaliif ta'a itti yaadda garuu xiqqoo mashinnaa yaadda. Waan sanaan galle yaadee garuu argee beekaa maaliif yaadee beekaa maal akkana ashi bakka rakkoo qabu gaaffiin biraa akka jedhu daa'imummaa keetti waan raawwattee gabbisuu fi waan immoo osoo raawwatiin dabarsu kan raawwattee jiraadhe kan waan ta'etu waan sansanyatti miti. Waan baay'eetu jira garuu wanti guddi dabarses jira garuu wanti gaabbus jira yaade. Wantoota bootee keessa maal hojjaan godhattee itti gaaffatu sadii natti hin taane wantoota immoo osoo hin godhin darbite amma itti daa'imummaa irra dabarte otoo waan akkanaa godhee yaadhe wantoota jettu immoo sadii natti hin ta'a jechuudha. Darbeera wanti waan sana yaadachiisa. Wanti gadhiisu jira garuu. Waan angatti waan agarsiisu jiru. Ashi wantoota otoo hin godhin immoo osoo hin godhee jiraadhe ittoo maal fa'aa jira? Waan baay'eetu jira otoo siin galii waan baay'eetu jira. Fakkeenyaaf ani sadiin jedhee amma uumaa dandeessu natti dhiisti. Ittiin waan hin gaaffisu. Osoo hin godhin fakkeenyaaf amma mucaan tokko amma fakkeenyaaf
bishaan osoo hin daakin dabarsuu danda'a fakkeenyaaf otoon bishaan daakii daa'imummaa booddee jechuu danda'a fakkeenyaaf taphoonni daa'imman taphatan hedduu jiraachuu danda'a taphoonni sana otoon taphatiin dabartee otoon taphadheeraadha wantoonni jirtu maal fakkaatu waan baay'eetu jira gaas isuma fakkeenyaaf isa keessatti sadansaa waanis galatoomii isin jedhaa ashi galatoomii obboleessi naguma gartaaniti naguma gaaffii wayii si gaafadheeni gaaffiin keenya gaaffii badhaasa qabudha gaaffii kana gaafatamtuuf eeyyamamtudha hayyee rakkoon qabu gaaffiin keenya har'a akkas jedha obboleettiin obboleessa kee isa sanatti dhalatu siif garuu obboleettiin karaa kamidha wanti kun obboleettiin obboleessa koo obboleettiin obboleessa koo obboleettiin obboleessa keetii obboleettiin obboleessa kee sirriitti dhalatu siif garuu obboleettiin karaa kamidha wanti kun obboleettiin obboleessa sirriitti dhalatu siif obboleettiin akkamitti obboleettii ta'uu danda'a anuu bara isa gaaffee ta'e si gaafachaa jira bara deebii isa beekte obboleettiin obboleessa kee sirriitti dhalatu obboleettiin innaa jalqabamu gaaffii deebii hin qabnedha kun maaliif yoo naan jette obboleessi innis obboleessa kooti ishiin jidduu jira malee maan isa jidduu jira malee ishiin obboleettii kooti innis obboleessa kooti gaaffii ta'uu hin danda'u jechuudha deebii hin qabu obbolaa ta'uu hin dandeessanii hin dandeenye yoo tarii maatii walitti qabanii yoo guddisan yoo tarii walitti qabanii maatii guddisan fakkeenyaaf mana keessa obboleettii kooti inni yoo jedhamne obboleettii kooti jedhee mana tokkotti yoo guddataniiru ta'e tarii ta'uu danda'a. Jarri sunis haadholuma. Anaafis haadholuma. Mucaan sunis haadholuma garuu isin lamaan obbolaa miti. Wanta akkasii ani hin beeku gaaffee deebii isaan qabu. Deebii isaan beektu? Ta'uus hin danda'u yoo yaaduyyuu yoo dhaabadhees taa'ee as yaadu deebii argachuu hin danda'u. Maaliif obboleettii kooti jedhee yaadu malee obboleettii hin qabu jedhee yaadu. Egaa rakkoo hin qabu gaaffiin keenya lammaffaa akkas jedha. Gaaffii jalqaba hin arganne gaaffiin keenya lammaffaa akkas jedha. Hin arganne miti deebiin qabu hin arganne jedhiin. Deebii qaba deebiin qabu. Deebii qaba garuu hin arganne. Akkas jedha. Boofti mana qorichaa yookiin immoo faarmaasii irra jitti maramee jiru sun maal ibsaa jedha gaaffiin keenya lammaffaa. Inni mana qorichaa mana kimiirraa. Faarmaasii mana qorichaa bakka qorichoonni gurguraman qorichoota namaaf irratti maramee jiru sun maal ibsuudhaan hojjetti maramee. Akkanatti fakkaatutti qoricha hundumaa qabna kan bofaa dabalatee hundumaa qabna jechuu barbaadan. Qoricha bofaas qabna jechaa jira jechuudha. Kan bofaarraa hojjetame jiraachuu danda'a yookaan immoo yoo namni bofaan hidhame qoricha isaa qabna jechuu barbaadan. Natti fakkaatan naan yaadu. Egaa hordoftoota keenya afgaaffiin keenya har'aa asumarratti xumurama haga xumura viidiyoo kanatti waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa jecha deebiin gaaffii keenya har'aa gaaffiin tokkoffaa akkas jedha obboleessi obboleessa keetii sirratti hidhatu obboleettiin isaa akkamitti obboleettii sii ta'uu dhiisti kan jedhuuf jarri sun lamaan waan walirratti hidhataniif intalli sun akkamitti obboleessa isa tokko ta'uu yoo jiraate abbaadhaan jarri lamaan sun abbaadhaan tokko miti jechuudha. Egaa gaaffiin keenya inni lammaffaa akkas jedha. Boofti mana qorichaarra jiru sun yookiin immoo faarmaasii irratti suura irra jiru sun maal agarsiisa kan jedhuuf akkuma beekamu daawaan yookiin qorichi mana qorichaatti gurguramu suni akkuma beekamu qoricha fayyisa. Garuu immoo sirnaan itti fayyadamu yoo baatan qorichi sana caalaa yookiin dhibee sana caalaa nama miidhuu danda'a yookiin summii akka qorichi sun akka summii bofaatti nama miidhuu danda'a jedha. Kanuma irratti xumura jenna. Egaa haga viidiyoo biraatti walitti deemnutti nagaan turaa jecha